Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akkam ooltan. Roobii caamsaa 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 9 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Mootummaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp balleessaa hedduu himachuu jiranii bulchiinsi kun ammoo mormachuumatti jira akka qoratanillee bulchootii gaafachuu jiran. Babaaroota olan sooraalaa keetii mataa oduu keessaa tokko. Paartiileen mormitootaa Itiyoophiyaa lama Mee'aadiif Samaayawii paartiin miseensota keenya mana hidhaa Qilixoo jiran gaafachuu dhorkamne jedhaa jiru. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti dhukkubni koleeraa ka'uun beela ummaticha mudateetti dabalame rakkoo jiru daranuu hammeesse jedhamaa jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Firii Garbaa ka jedhu sagantaa waa'ee hidhamoo obbo Baqqalee Garbaatti fuuleffate torban tokkoof as Yuunaayitid Isteets Feerfiild Yuunivarsiitiitti geggeessamee ture. Dhaabbanni Iskoolaars at Risk jedhus waa'ee dhuma obbo Baqqalee Garbaaf Dooktar Mararaa Guddinaa irratti hojjetaa jira. Dirree Dimookiraasii irratti dhiyeessina. Godaantota utuu karaa Liibiyaa galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuraa yaalanii harka shiftootaatti kufan ilaalchisees gabaasaa qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif sora. Somaaleetti nam miliyoona 500 ta'utti boonaaf jedheetiin lafuuf irra godaan biyyiitti tuniin oola hamaa deemuu jirti. Dhukkubii kaaf diddiga koleeraa jedhanilleen jireenya uummata kana irra balleessuu jira. Keessattuu Somaaleen gamee kibbaa ka'uufuyyuu waraanii Alshabaab jireenya nama dhowwu kaanitti rakkina gugurdaa keessa jirti. Mohaammed Yuusufitti oduu tana baay'ee erge jaalanne. Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu. Umriin ishee 5 kan ta'e Faaxumaan hospitaala kaciifte garaan dhukkubee haqqisaa fi garaa baasaan egashee mudatee booda harmeen ishee mucaa koo kabiraa sababaa garaa baasaa kanaan dhabuu hin fedhuu jedhu. Intalli koo hangafni garaa baasaan rakkataa turte umriin ishee 7 yoo ta'u baatii 2 dura duute. Intala koo ishee xiqqoo manatti dhiiseen ishee kana waliin as dhufee walumaa gal ijoollee 3 qabaa jedhan. Jaarmeewonni gargaarsaa akka jedhanitti gandeen dhukkuba koleeraa fi beelaan dhahaman kan akka Buuslee ka to'annaa Alshabaab jala jirtudha. Isaaniin dhaqqabuun rakkisaadha. Uummanni 10,000 hedduun gara naannoo mootummaan to'atamaa jiru kan akka Baayido'aatti baqachuun gargaarsa barbaadaa jiran. Somaaliyaa keessatti erga baatii amajjii darbee kaasee namni 40,000 caalu koleeraan qabamuun gabaafameera. Isaan kana keessaa walakkaa kan caalan kutaa biyyattii kibba dhihaa keessatti argamu. Jaarmiyaan eegumsa fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan harka caalaa kan miidhe ijoollee hanqina nyaataan hubamanidha. Hospitaala guddicha kutaa sanaa keessatti iddoon addaa qophaa'ee namoota koleeraan hubaman gargaaraa jiran. Isa yeroo weerarri dhukkuba koleeraa ka'e sana fakkaata. Nama hedduutu dhukkubsate. Haalli jiru hammaataa jiraa jedhu hojjetoota hospitaalaa keessaa. Manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan namoonni 150,000 mooraa keessa jiraatu. Dabalataan immoo haaraan seenuun itti fufee jira. Bishaan qulqulluu ka jiru ta'us waliin ga'u. Deeggarsa UNICEF'if WHO yookaan jaarmiyaa eegumsa fayyaa addunyaan naannoo mooraa sanaatti tallaaliin farra koleeraa kennamaa jira. Guutummaa biyyattii keessatti guyyaa guyyaan namni 200 hanga 300 gidduu ta'an koleeraan qabamanii gara hospitaalaatti ka dhufan ta'uun gabaafameera. Somaalee Moqaadishoo keessatti hardha namjaata bombiin dhumate ka dhumate keessaa agii tokko nami 5 warra lafee eeguu kaan ammoo ogeessa bombii hiikuu jiranuu bombiin sun itti tokkaate. Akka oduumaan poolisii Somaalee Mohaammed Yuusuf Omar Madaalee jedhetti bombiin tunin makiinaa waajjira poolisii aanaa waajjir jedhan bira dhaabanitti irra tokka'e. Shofeerii makiinaa kanaallee isa bombii tana makiinaa keessa dhossuu jiru arganiitiin qaban.
Akka bulchootii paartii Me'aadii fi Semaayyaawwii jedhanitti miilota isaanii qilinxootti hidhaa jiran dubbisuun dhoowwuutti jiran akka bulchiinsi mana hidhaa mootummaa federaalaa mirga miseensota isaanii eeguuf gaafatan bulchooti tunin. Mallaskaachuu ammaa oduu ta'an irratti deebii mootummaallee barbaade hin arganne taatullee oduu ta'an nu erge jaalanne. Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu maallaqa walitti qabuudhaan miseensota isaanii mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii waan barbaachisa jedhan bitanii kaleessa geessan. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa wal agarsiisuu diduudhaan waan bitanii fuudhanii deeman fudhatanii akka deebi'an dirqisiisuu isaanii dubbatu. Pireezidaantiin Me'i'aad Dr. Bazaabbii Damissee akka dubbatanitti. እነዚህ ሰዎች በሕግ ጥላ ስር ናቸው. Namoonni kun gaaddisa seeraa jala jiru. Mirga heeraan kennameef qabu. Uffataaf kanneen fakkaatan akka seenuuf wanni ittisu hin jiru. Mootummaan kana yaada qajeelaan ilaalee furmaata arguu qabaa jedhu. Namoonni kanneen biroon hiriiranii ol seenaa turan harka isaanittis ka qabatan qabu garuu hin dhorkamne jedhaniiru. Dura taa'aan paartii Samaayyaawwii obbo Yeshiwaas Asaffaa miseensota kutaa biyyaa irraa qabamanii qilinxootti hidhaman daawwachuu irratti fuulleeffannee jedhu. ከጎንደር ከአርባ ምንጭ ከትግራይም ከደሴም ዙሪያ የመጡ ሰዎች namoonni kun Gondar, Arbaa Minch, Tigraayiif Daseef naannoo isheerraa dhufan. Uffanni isaanii irratti dhume akka jiru dhageenyee jirra. Anis yeroon achi keessa turetti ija koon argeen jira. Kanaaf uffataa fi namoota karaa nagaan qabsaa'an ta'uu isaaniif xalayaa ragaa barbaadu waan ta'eef eenyu akka ta'an addaan baafachuuf gamasitti mallee jedhan. Erga dhorkamnee booda xalayaa barreessinee bulchiisa manneen hidhaatti galfanneerra akka hubannoo argatan jechuudhaan yoo mootummaan beekaa kana gochaa jira ta'e immoo ibsa baafnee uummanni akka hubatu taasifnaa jedhan obbo Yeshiwaas. Deebii aangoota mana hidhaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra. Itti gaafatamaa amantii Musliima Eertiraa Sheek Almaanii Osmaan Almaanii ardganna 93 lubbuu dhabe. Sheekii kun bara 1924 keessa magaalaa Ayileet godinitti dhalate nama yuunivarsiitii Suudaanitti barumsa barate afaan Arabaallee beeku. Warra bara 1951 keessa garee barattoota yuunivarsiitii Eertiraa kilaab jedhan yayyab keessa tokko. Gareen tun qabsoo ijoollee kaa'imaa Eertiraan mootummaa federaalaa irratti qabsaa'ee keessa warra qabsaa keessa tokko bilisummaa Eertiraa bara 1992 duubatti abbaa amantii Eertiraa ta'uu qofaa miti nama koree jidduu galeessaa ifaatee fi dhimma islaamummaa ta'eetiin hojjetaa ture. Sheek Almaanii Osmaan Almaanii bor Eertiraa Asmaraatti awwaalan. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa Pireezidaant Doonaald Tiraamp waan hedduun himachuu jiran Daayirektarii FBI ka dhiyoo tana hujii irraa gussan Jeems Koome Pireezidaant Tiraamp akkanin waan gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa Maayikel Feelinin himatan irraa dhaabu nagaafatee jedheetiin dubbii haaraa dhiyoo tan gad baase. Gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa sun seera malee dhessa mootummaa Ameerikaa Raashaatti himee bulchoota sunillee wal dubbatee jedhani hujii irra gussan. Dubbiin sun isi garam deemuu jirtii jedheetiin dubbate gaazexee namni tokko keessumattuu iyyuu itti gaafatamtoota White House keessa maqaa ofii dhossee tunin paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraati keessa namni hedduun abbaa alangaa adda haaraa yayyabameetiin waan bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kanaa fi Raashiyaan waliin qaban qorachuu malanii jedhan. Charles Schumer paartii Demokiraatii keessa miseensi Koongireesii beekamaa nama waan siyaasaallee keessa beeku rakkinni kunin abbaan alangaa adda rakkinni siyaasaa paartiilee lakkifneetiin dubbitan jabeessine qorachuu mallee jechuun dubbachuu jira. Miseensota Ameerikaa gargaraalleen Koongireesii Ameerikaa gargaraalleen akka dubbiin tun qoratamtu jabeessanii gaafachuu jiran. Ameerikaan Pireezidaantii Tiraamp gaafa bulchiinsi keessumattuyyuu bulchootii Raashiyaa Waashingten DC dhufan dhossaa mootummaa isii bulchoota sunitti himanii jedhaniitiin waan hedduulleen gamkanalleen qorachuu jiran. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin ammoo wanni dhossaan mootummaa Ameerikaa ministeera haajaa alaa Raashiyaa Sergey Laavroovitti Tiraampiin wal dubbatin jirtu dubbi tana waan jarii irratti wal mari'ate barreeffamaan isanii erginaa jechuun dubbachuu jira. Puutin yoo har'a muummee ministeera Xaaliyaanaa Paawuloo Gentiloo waliin wal dubbatan tani jedha. Pireezidaantiin Faransaay dhiyoo filatan Imaanuweel Maakroon kaabinee hujii waliin hojjetu filatee qixeeffachuu jira. Kaabineen tun lakkoofsaan dhiiraaf dubartillee wal qixxe. Hagi tokko abbootii siyaasaat kaan waajjira paartilee gargaraa keessaa filanii kaan ammoo biiroolee gargaraa keessaa filanii utuu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koolugaltoonni karaa Liibiyaa dabranii Awurooppaatti deemuudhaaf galaana Meeditiraaniyaan irra ce'an hedduun isaanii biyyoota Afrikaa irraa akka ta'e irra deddeebi'uun gabaasamaa ture. Koolugaltoota kana keessaa kanneen Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa gara sana deeman hedduudha. Baqattoota gammoojjii Saharaa keessatti qabamanii harka shiftootaatti kufan keessaa tokko Oromoodha. Liibiyaa keessa ta'uu keenya malee eessa akka jirrullee hin beeknu jedha namni kun. Kanneen seera ala namoota deddeebisan VOA'tti dubbatanii jiru. Kan baqataan Oromoo sun dubbateen jalqabnaa tujubeetu dubbise. Maqaa isaa himuudhaan eegala. Maamadawwal Abbaa Jabal Abbaa Fogiin jedhama. Eessa jirtame yeroo ammaa? Iddoon jiru Liibiyaa keessa jiran. Iddoo kamiin jirta Liibiyaadha? Naannoo Tiraablootitti dhiyaatti bakki nu jirru. Maal keessa jirtu? Sagalee nama baay'een dhagaa. Namni baay'eedha. Namni baay'eedha. Magaalatti fagoo Saaraadhuma keessatti nu jiru shiftoota nu qabatanii. Eenyutu isinidhe? Shiftoota nu qabatanii. Eessarratti kan isin qabamtanii eessatu dhaquuttirtanii? Gara Awurooppaatti nu deemuudhaa jennu Liibiyaa keessa nu qabatanii. Magaalaadhuma keessaa qabamtanii? Magaalaa keessan galetu magaalaa keessan garii Saaraa keessaan nu Saaraa keessatti shiftoonni nu qabatan. Yoom kan isin qabamtan? Turreedha gara waggaa tokko wayii geenye latte. Lafa amma jirtan kana keessa moo? Lafuma amma jirru kana keessa birrii nu gaafatanii doolaariidhaan nu gaafatanii eessaaf illee kaffallaa doolaarri 5,000 nu gaafatan. Maal gochuudhaaf? Doolaarri 5,000 kaffaltanii malee hin qeekanuu nuun jedhanii nu qabanii jiranii bakka. Lafi isin jirtan kun mana hidhaati moo maan? Mana hidhaati magaazanuma wayii qopheeffatanii qaban jedhamtu shiftoonni. Warri shiftoota ati naan jettu kuni mootummaa Liibiyaa wajjiniin wal beeku moo akkamittiin shifta? Beekanu mootummaa namti as keessa jira jechuun dandeessu kunis mootummaa miti mootummaa Ameerikaanii yoo dhufe jala kana hin danda'a waan jettu miti. Utuuruma mootummaan biyya sanaa beekuuti kan isaan isin hidhanii jiran? Mootummaan namni kumisuma jiruma kana nama hin dadhabu sun dandeessaa magaazanuma guddaa gimbiidhaan ijaaranii akkeessatti nama naquuni birrii mana kaffalaa jedhuun lakkoofsaa jiraanii ooktoo jiraanii waan adda addaa jira bakka dhukkubni. Nyaata isinii dhiyeessuu jarri kun nyaata dhugaatii isinii dhiyeessuu? Weessaa nu dhiyeessan nyaataaf dhugaatiidhaan nu qaqqaa jiru rukkuttaadhaan nu qaqqaa jiru isa namatti makarooniin gisee nama qofa nu gala isayyuu nama kudhanii nyaanna gisee nama kudhanii dhumiranne nyaataan dhumaa jirra meeqan du'anii dhuman keessatti ijoolleen. Omtuu harka keessan akkan jirre beeku eessaa fidaa isiniin jedhu? Fidaa jedhan bakka rukkuttaadhumaan fidaa jedhuun bakka yoo hin qabaanne dhugumatti duuta malee ba'uun hin jiru keessa. Maatii qabdanus waan qabdanutti bilbiladhaati rukkuttaadhaan bilbilatta bakka rukuttaa bilbilattaan bakka yeroo bilbilattu silkiidhuma iyyuu hin qabnu. Bilbila isa amma argattan kan akkamittiin isinii galchuu danda'an? Birriin itti awwaalaa nu galchanii telefoona 2 qofa jira kanaan. Eenyutu isinii kenna bilbila kana? Jaruma shiftootaan nuuf fidan. Namni maatii qabu maaliitti dawwalatee hin kaffalatan ni dhabe immoo nama ta'a bakka yoo du'e du'uudhaaf. Amma shiftootis nu qaban jettan kun eessa jiru? Bakka inni fanu dafanii ji'a 3 ji'a 4tti dhufu. Nyaata seedhuma ati jettu kana eenyutu isinii dhiyeessuutti jira? Jaruma bitanii dhiyeessuuni numa keessaa namni bahee hojjeta namni 3 bahee hojjetee nu kennaan. Eenyutu isin eegaddoo sana keessatti akka isin hin baane? Akka nuun hin baane immoo waardiyyoota qaboonni waardiyyoonni bakkee jiru. Maal jedhama iddoo isin itti hidhamtanii jirtan maqaa qabaa manni hidhaan kun? Liibiyaadhuma jechuutti malee boosaa maalitti inni nutti meeshaa Liibiyaadhuma jechuutti beekna. Tiraablootitti dhiyaannee jirra. Gammoojjii Saaraatti nu dhiyeessaniitu magaalaatti nu fageessanii manni gimbiidhaan ijaaramee jira. Hasirii garuma waan tokkollee hin jiru hasiriin ijaaramee jira. Sana keessatti galchuuni mooraa sana keessa akkamitti baatan waardiyyaa qabaanii waati dhiquu hin tattoof haasa'uu iyyuu hin dandeenye mirguma jiru qabnu. Warri isin qabanii isin hidhan kun lammiiwwan biyya alaati moo namoota eessaati? Lammiidhuma biyya kanaati. Baqattoonni kun namoota seeraan ala nama deddeebisan harkatti erga kufanii booda gama Awurooppaatti ce'uuf maallaqa humna isaanii olii gaafatamu. Maallaqa kana kanneen hin arganne kanneen birootti dabarfamanii gurguramuudhaan kaanis beelaaf kaan immoo galaanatti nam'anii balaaf saaxilamu. Qophii torban darbee irratti waahilli keenya afaan Amaaraa Mastaawot Harraagaw lakkoobsa bilbilaa baqattoonni kennaniif kan namoonni seeraan ala nama deddeebisan irratti argaman argattee haasofsiistee turte. Ati nama seeraan ala nama deddeebisu miti jechuun gaaffiseen dhiyeessiteef maaltu si dhibee ture deebiinsa. Nama tokko gara Awurooppaatti ceesisuuf lammiiwwan Itiyoophiyaa yookaan Eertiraa maallaqa meeqa baasuu qabu? Hundumaafuu gatiin tokkumaa nama meeqa of harkaa qabdu ka jedhu ture gaaffiin Mastaawot inni itti aanu.
kan nuti baasisnu $20,000 nama maraaf kanuma kaffalchiisna namoota 30 farakaa qabna. Koolugaltoonni kun yoom Liibiyaarraa gara Awurooppaatti imaluu jechuun gaaffii isheen dhiyeessiteef utuu deebiin kennin bilbila cufe. Bilbila baqattoonni kun kennaniif kanneen seeraan ala nama deddeebisan jedhaman kabiroo irratti bilbiluun namni mastaawota haasofsiiste kabiroon immoo haala keessa jiran innaa gaafatamu akkas jechuun deebise. እኛማ ጠግበን ያለነው አልተራብንም. ይህን ከምታጣሪ ሀገርሽን አጣጣሪ nuti quufnee jirraa hin beelofne kana qooda qulqulleeffattu biyyattiin qulqulleeffattu biyya nu wariinaan baane maaltu dhufa duutis yoo dhufe inni immoo carroomuudha hin sodaannu duris nama jiraatti du'ani kanaaf waa tokkoyyuu hin sodaadhu anasitti waan filatamaa ta'e argadheen jira qaama keenya dhiqannaa sanbooda nyaata nyaannee teenyee bashannanuu qofa. Gama biraatiin koolugaltoota Afrikaa gama Awurooppaatti yaa'an dhaabsisuu ka dandeessisu humnoonni waraanaa daangaa Niijeriif Liibiyaa irratti akka bobba'an ministeeronni dhimma biyya keessaa kan Jarmaniif Xaaliyaanii gamtaa Awurooppaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Koomishina gamtaa Awurooppaaf xalayaa barreessaniin akka jedhanitti tattaaffii hawaasi addunyaa amma yoonaatti koolugaltoonni akka hin deddeebine godhe gahaa mitii jedhan. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti waggaa kana koolugaltoota irra hedduun isaanii Afrikaa uffee Saharaa gadii irraa ta'an kanneen 43,000 ta'antu Liibiyaa irraa ka'uudhaan andaara galaana Awurooppaa ga'an. Kanneen 1,200 ta'an immoo garba Meeditiraaniyaan qaxxaamuruuf utuu yaalanii liqinfamanii du'an jedha gabaasi Jeemii Diitmar. Jaarmiyaan koolugaltoota sadarkaa addunyaa IOM akka tilmaametti waggaa darbe qofaa koolugaltoota nuusa miliyoonaa ta'antu daangaa Liibiyaaf Niijer qaxxaamuran. Gamtaan Awurooppaa koolugaltoonni jireenya isaanii balaaf saaxilanii galaana qaxxaamuruu akkasumas harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii harkatti akka hin kufne haamilee buusuuf jecha Niijer keessatti waaltaa kanneen dahata siyaasaa gaafatan akkaan keessatti qorataman 5 tolchee jira. amma yeroon galgala keessaa 2:47 ta'ee jira as Waashingten DC'tti immoo waaree booda 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dirree Dimookiraasii. dhuma ji'a eblaa dabreerra sagantaan firii garbaa jedhu torban tokkoof as yuunaayitid isteetsi keessa ka jiru feerfiild yuunivarsiitiitti geggeessamee ture. Sagantaan kun qaama koorsii bifa barumsaa humanitarian action jedhamu ka dipaartimentii siyaasaa yuunivarsiitichaa keessatti kan kennamu ture. Piroofeesaraaf itti gaafatamtuun dipaartimentichaa Dr. Jeenii Leterman dhimma barsiisaa yuunivarsiitii yookaan immoo piroofeesara biyyoota adda addaa keessatti dhimma barsiisota yuunivarsiitii yookaan immoo piroofeesaroota biyyoota adda addaa keessatti dhabamanii ka dhaabbanni Scholars at Risk jedhamu baase keessaatu waa'ee obbo Baqqalee Garbaa filatte. Kanaaf dhaabbatichi beektota dhiittaa mirga dhala namaaf saaxilamanii falmu kan Scholars at Risk jedhamu waa'ee Baqqalee Garbaaf Dooktar Mararaa Guddinaa irratti hojii hojjechaa jiru laalchisee itti gaafatamtoota dhaabatoota lamaanii fi barattoota adda durummaadhaan sagantaa firii garbaa ka torban tokkoof ture sana geggeessan keessaa tokko haasofsiistee jirti tigiste gara isheettan sin deebisa. Obbo Baqqalaa Garbaa erga muddee bara 2015 hooggantoota fi miseensota paartii koongireesii federaalawaa Oromoo kaan 21 wajjin hidhamanii qabee mana murtiitti deddeebi'aati jiran. Shororkeessummaadhaan himannaan itti baname immoo ebla bara 2016 ture. Ergasii egaa mana murtiitti deddeebi'aa mana hidhaa keessattis yeroo adda addaatti mormii isaanii karaa adda addaatiin ibsachaatii turan. Obbo Baqqalaa Garbaa egaa hoogganaa paartii mormituu yookaan isaan koongireesii federaalawaa Oromoo qofa odoon ta'in beekadhaa fi barsiisaa yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ture. Dhiheenya kana yuunivarsiitiin as yuunaayitid isteetsi godina Kaneedikatitti argamu feerfiild yuunivarsiitii jedhamu waa'ee Baqqalaa barattoota isaa barsiisatii ture. Dr. Jaanii Leederman dipaartimentii siyaasatii itti gaafatamtuudha. Koorsii mirga dhala namaa addunyaa barsiistii akkamitti waa'ee Baqqalaa Garbaa akka dhageechi akkasumas barattoota ishii seemistara tokko san barsiisuudha akkamitti akka filatte ibsiti.
I thought that Professor Garba's situation was very compelling. Hojii Profeesar Baqqalee Garbaa hojjechaa ture waan nuyi irratti xiyyeeffachuu barbaanneen wal fakkaataa ta'een arge. Dhaabni Scholars at Risk jedhamu yeroo hundumaa Profeesaroota mormii karaa nagaa gaggeeffaman deeggaranii fi itti amanan waliin hojjeta. Kun immoo gargaarsa dhala namaa nuti bal'inaan irratti hojjennu waliin wal simata. Dabalataan immoo Baqqalee Garbaa kitaaba Maartin Luuter King qoratee afaan Oromootti hiike. Kun hunduu dhimmisaa nuufis akka barsiisotaatti barattoota keenyaaf immoo akka barattootaatti waan fayyaduuf barbaachisu ta'uu amanne dhimmoota Profeesaroota biyyootii adda addaa jaarmiyaan Scholars at Risk jedhamu nuu dhiyeesse keessaa kan Baqqalee Garbaa filanne. Addunyaa irratti walumaa gala akkaataa mul'ateen beekneen namoonni sababa adda addaatiin qe'ee ofiirra buqqa'aa jiranii argaati jirraan jettu Dr. Jeenin bara darbe jechuunis bara 2016 duwwaa namoonni gara miliyoona 65 qe'ee ofiirra buqqa'anii godaansa adda addaatii saaxilamuu isaanii yaadachiisti. Kanaafis yuunivarsiitiin Fairfield barattoota isaa dargaggoota Andireef digirii duraa barachaa jiran barbaachisummaa hojii hawaasummaa akka beekanii fi barumsa hojii gargaarsa namootaa yookanis immoo humanitarian action jedhamu barsiisuu jalqabu isaanii naa ibsite. Jarri kun egaa akkuma beektan barattoonnis barsiistonnis waa'ee Baqqalaa dhiisii waa'ee Oromoo wanni beekan hin jiru. Kanaaf egaa odeeffannoo lafaa ka'anii walitti qabachuun hojii isaanii handuraa ture. Dr. Jeenin waan dhaabbata Scholars at Risk irraa argatte barreeffamoota dhaabbilee mirga dhala namaa an akka Amnesty International, Human Rights Watch faa walitti qabachuudhaan ijoollee ishii semestara walakkaa barsiisa turte. Anis barattoonni ishii maaltitti dhagahame an jedhu beekuudhaa jechan barattoota Dr. Jeenin keessa tokkoon mana kitaaba keessan kitaabni waa'ee Baqqalaa Garbaa haasa'u hin jiru. Kanaaf imalli keessan gara intarneetii ta'uusaan oolu meessa jalqabdanii salphaa turee jedheen gaafadhe. It took a lot of googling and a lot of time and some of the sources as well. Googlii gochuun yookiin intarneetii irraa odeeffannoo barbaaduun yeroo guddaa nurraa fudhate. Wanti tokkichi kutaa keessatti mari'anne immoo nama mana hidhaa jiru tokko odeeffannoo barbaaddee dhabuun xinnoo nama jeeqa. Sun hojii keenya amma tokko rakkisaa fi ulfaataa godhus odeeffannoowwan amanamootaan addaan baafnee fayyadamuun milkoofnee jirra. Dhimma Baqqalaa qofa otoo hin ta'in haala Itoophiyaa keessa jiru walumaa gala baruudhaaf carraa nuuf uumeera. Sanbooda egaa waan kutaa keessatti baratanii fi odeeffannoo ofii qotanii immoo intarneet irraa argatan kana walitti ega kuufatanii booda yuunivarsiitii isaanii keessatti sagantaa adda addaa qopheessan. Hojjaa duraatii amma jimaatatti qophii qabiyyee adda addaa qabu karoorfatanii hojiirra oolchan. Guyyaa duraa barattoota mooraa yuunivarsiitii keessaa walumaa gala waa'ee Itoophiyaa haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu barsiisuudha. Poostarii adda addaa maxxansanii gaafii namootaa deebisaatii oolan. Gaafa hojjaa lammaffoo immoo. Following day we had a group panel discussion in the lounge of one of our. Guyyaa ittaan immoo marii gareedhaan godhamu irratti xiyyeeffanne. Kan hangoon immoo iddoo bal'aa laawunjii jedhamu doormii keenya keessatti. Dhimma kana ilaalchisee waan jiru bal'inaa fi gadi fageenyaan irratti mari'anne. Kamisa immoo pirezenteeshinii poostarii gurguddaan irra deebinee mul'isne. Simpooziyemii qorannootu kaampaasii keessa ture. Sun barattootaa fi hawaasa bal'aa mooraa keessa jiru dhaqqabuudhaaf carraa gaarii ta'e. Jimaata immoo laayibirarii keessatti sagantaa addaa qopheessinee ammas haala Itoophiyaa keessatti uumamee fi deemaa jiru bal'inaan barattootaaf ibsine. Waan barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii Fairfield wajjin hojjetan kun irra caalaan dhagahame garuu qopheessitoota sagantichaa keessaa yaada barataa abshaalli tokko fuudhee hojiirra oolchani. Keekii xixinnoo kapkeeks jedhamtu takka baay'inaan bitanii Baqqalaa Garbaa hidhaadhaa akka ba'u amma danda'aniin mirga isaatii falmaatee akka jiran beeksisuudha. Haashtaag firii garbaa han jedhu waraqata xixiqqoo irratti barreessanii maxxansanii kapkeekii san irratti sussuuqan jechuudha. Egaa namni hundi keekii hodha yeroo jedhaniin keekicha fudhatanii achumaan barreeffama san laalanii egaa suni nama baay'ee akka isaanii harkisee fi gaafii akka gaafataman isaan qarqaaree waa'ee Baqqalaa Garbaa beeksisuudhaan namootatti himuudhaan carraa guddaa isaanii uume.
sanbiras darbee barruuleen kaneedikat poost jedhamu hojii barattoota kanaa barreesse sun immoo yuunivarsiiticha keessatti qofa odoo hin ta'in godina san keessatti intarneet irratti namni waa'ee baqqalaa akka beeku nu qarqaareera jedhanii baay'ee gammadan. walumaa gala garuu deebiin barattoota fi hawaasa naannoo irraa argatan maal fakkaata laata gara barataan dubbiseettas hin deebisa. Reaction from students was actually pretty fascinating because even though we are kind of, you know, in our deebiin barattoota biraa arganne dinqiidha. Sababiin isaas hundi keenya waa'ee dhimma keenyaa irratti xiyyeeffanna. Dhimma kana irratti hojjechuun keenya garuu waan biyyoota kaan jiru akka barru ija nu banuu qofa otoo hin ta'in haala keessa jiru deebinee akka gamaagamnu nu barsiise. Profeesaroonni kaampaasii keenya keessa jiran barattoonni nama nu arge hundatu nu dhaggeeffate. Kaayyoon keenya mirga Baqqalaa Garbaatii dubbachuu fi odeeffannoo dabarsuu ture. Gama saniin milkoofneerra. Dhumarrattis barataan kun waan jireenya isaa guutuu itti fayyadamu waan guddaa koorsii Dr. Jaanii kana keessaa barachuusaa naa tuqe. I think what really touched me the most was the fact that he was essentially just a man. Wanni baay'ee akkaan natti dhaga'ame nama mirga uummata isaatiif falmaa ture ta'uusaa, nama mirga walabummaa uummata isaatiif falmu, nama innii fi uummanni Oromoo walabummaa isaan gitu akka qabaatan karaa nagaa falaa jiru akkana odoo ta'ee jiru rakkoo keessa galuusaati. Hojii barattoonni kunii fi barsiistonni isaanii hojjetan kanaa bu'uurri dhaabbata Scholars at Risk. Dhaabbanni kun beektota sababa hojii isaaniitiin walqabatee biyya keessa jiraatan keessatti balaadhaa fi dhiittaa mirgaatii saaxilamanii dahoo ta'uudhaaf dhaabbate. Waa'ee hidhamuu Baqqalaa Garbaa erga dhageenye bubbullee irraan naan jette dhaabbatichatti daayireektarii damee falmii mirga dhala namaa Claire Robinson. Yeroo ammaa kanas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hojiin beektota Itoophiyaa dhiittaa mirga dhala namaatii saaxilaman irratti hojjechaa jiran akka jiru natti himte. Dura garuu yuunivarsiitiin Fairfield dhimma Baqqalaa Garbaa barsiisuudhaaf filuusaa bu'aa baay'ee agarsiisa keessaa tokko nu qooddi. Scholars at Risk organizes an advocacy day in DC and one of their students traveled to Scholars at Risk DC keessatti waggaa waggaatti guyyaa falma mirga namaa qopheessa. Barataan tokko Fairfield irraa sirna sanarratti hirmaachuuf carraa argatee ture. Yeroo sanatti jechuun baatii bitootessa darbe bakka bu'aa uummataa kan godina Connecticut wajjin wal argee dhimma Baqqalaa wajjin mari'ateera. Kun egaa hojiiwwan odeeffannoo akka qaamota barbaachisaa ta'an hunda dhaqqabu goonu keessaa tokko. Dhaabbanni Scholars at Risk dhiheenya kana hidhamuu Dr. Mararaa laalchisee ibsa baaseera. Daayireektarri dhaabbatichaa akka jettutti hidhamuun Dr. Mararaa isa qofaa odoo hin ta'in beektota biyya san keessa jiran hundaaf balaa guddaadha. So again in this case he was traveling to Europe to speak. Egaa dhimma kana yoo ilaalle Dr. Mararaan gara Awurooppaatti kan imale haala biyya isaa keessa jiru ibsuuf namootaan wal arguuf jecha. Kun immoo jeequmsa uumuu waliin gonkumaa waan wal argu miti. Kun mirga beektotaa kan yaadaaf beekumsa isaanii walabummaan ibsachuuti. Waan paarlaamaa Awurooppaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessiseef namootaan waan wal argeef hidhamuus ta'e mana murtiitti matamuunsaa dogoggora. Gocha akkanaa kun isa qofaa miti. Beektonniif qorattoonni hawaasa san keessa jiran afaan ofii akka cufatan waan beekan akka hawaasaaf addunyaaf hin gumaachine gochuudha. Kanaaf nu yaaddessa. Karoora yeroo dhihootti qaban keessaa. Himannaa dogoggoraan akka Itoophiyaan namoota irratti mannaa dhiyeessaa jirtu irratti gabaasa qopheessaa jirra. Sana innaa xumurre immoo sagantaa tokko qopheessuuf deemna. Profeesaroota lamaan kana irratti xiyyeeffachuu keenya itti fufna. Yuunivarsiitiiwwan kaanis akka dhimma Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa kana irratti hojjetan gochuuf irratti hojjetaa jirra. Ergaan keessummoonni kiyya hundi itti walii galan addunyaan maatii tokko dhimma ofii keenyaa qofa odoo hin ta'in akkaataa addunyaan itti oolte bultutti gurra qabu. Amma dandeenyetti immoo namoota sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaan dhugaa jiru addunyaadha ibsuu qabnaa. An jedhu sagantaa kiyya kanumaanan xumuraa ani Tigist Gammeeti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.